حاجيتي يا سبيات سبيات هارنا ونما در أيوهنيا شيخ هاسي وامي قواني نودي سو جوان تبديون يا رجال أنا بروام تدعي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إمال سيتن جمعتشو جنتاني الجنة جمعتشو الدنيا را على في الجنة تكار أركني تنا أمدوران أركني الحمد لله رب العالمين. مالف نجتن خيسوما على الرأفتي godina irraa keessummaa alarraa dhufte tana qabatanii bakka bulchiinsarraa bakka barnootarraa bakka fayyaarraa wal ga'anii waliin makamnee tattaa'uun tuni maallaqaan illee nakatan. Alhamdulillah. Kanaafuu nama akka kana mijjeesse hayaad ha keessaa ha alaa namni keenya keessa ala ونين دام ورا على تدويقون ورا خيسامو ورا على خنا ربنا وباسو آمين مالف جنان أرجو ما جتشون وويار كثني خنو أصون خين ورا وويار خن خيستك أبو فتشو أصوني في حسيت جارمين كثير جراتي والجرجارون كن جراتي هنشوفتي دا جلانا كجانتي جلانا براتاتي مالك جنان كنا خيسة والنجرو ونو تربي عبد النور واخن خنا ربي بالمك أبي في الجرا وان اسم كم تنبكام بوسا أجي أجرا ربي نلتي جباتي قدتي دجام بكابوسو آمين ديني في الدنيا ساني هاك اندويتو آمين إيماني ومساني هاك آمين مالينا أكاونتي ساني راهب آمين فلا ربي الرهاب آمين عمري ساني ربي هائر آمين خير من دي سام برت ولدها آمين والجلال تلفتوني جبنا أوفي جبنا سما يا ربي تجيبي تمكين آمين ميهو بوتك لالله برد إيرا والجبني لالله بو أمبوفني أما واتك إيشو والجلال لالله بو أمبو إجرا ورا جبنتي جالالة جيرمتف يا ربي نقول آمين ورا جبنتي جالالة جيرمتف يا ربي آمين يا ربي بك جبنا جالالة نوحاي آمين بك أباك أبينا نوحاي آمين بك أكبا فيا نوحاي آمين بك والديدو والتو نوحاي آمين حمكما مدورة أجينيول بيتنا خيسب ربين أخاسر مقالة تنيا في أنا كنيا نجار بيعود آمين ودينا كنيا نجار بيعود آمين روميا تنيا ربنا جاعود آمين إثيوبيا تنيا ربنا جاعود آمين مالف يوجدن إثيوبيا تنتني أصوني في واقعية أخامني أكنتي مسوم هذا ليدو أصول أخاسي أبتي كم ما نداتي يجي كنافو هنا أدري أرارة تاودرا مغانتوي نربيتي مغانتا ديني تنلو دغه جلها غبا إثيوبيا كن ربولتها آمين كن وجهها كيسس آمين جولتينيا تسبوا سانيتي أكن وجهتينيا كن ورتك أبو مالي ورد راچك أبو رب راب آمين أكسمت يهدون ما أكشين كن يريبون تنجانسن ilma namaa kana keessa ni jiran jaan ulamaa'in namni yooniif akaafaa fudhatee balaa akka biyyeen lafaa fuudhee samii kana keessa facaasu malee oollee jira. Balaa yoo facaase malee kan isaan oollee akkasiis illee rabbi haa qajeelu. Ameen. Akkasiis illee rabbi haa qajeelu. Ameen. Waan qabnu irratti abbaa rabbi nu haa qabu. Ameen. Waan harkate kana namni hin beeku ka harkanne tanarra galata galchinee guddoo duubaan warra harkate rabbi nu haa qabu. Ameen. أشي ديمنا أس ديم نزقة جولين كينيا توني لا أكم سنمر نقلال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قراني يران جوزا حمم الله ما لبيو يبتي حاجات أبنيتي ميبر برنامج مخيناسا تجازا أركتنيتو هيا أمتا ترام الله خير كسيبر أنا بوشين أممون داور برا آمين داري وندر ببرتي ولدت آمين أقسمت خيسافي على ورا والته وللجارمي
bahii waliin baasee biyya tana bareechuu rabbiin. Amma wanni nuti irratti ol geenye kuni akkuma jaametti beela deebisuun hedduu gaariidha. Walaakin ammoo beela deebisuudhaa miti takkaarraan tanatu. Kuni beela deebisuudhaa miti sadaqaa jaariyaa. Sadaqaa jaariyaa jechuun haltuu jechuudha. Ka hormaanni sii karatti hin dhaabbanne jechuudha. Obboleessoo reefuun tana sheekni keenya akka jee hoggaadha doktorri keenya waan nu haasaye sa'eedaa osoo ilmoon fi nama wal'aante osoo ilmoon fi nama bulchite wanni kanarra nama gammachiisu haafe waan jiru. Ilmooteen nyaannu bulchu jira akkana hojjete keenya bardirruma tanatti wajjin ala taa'uu dhiisii mana taa'uu nu dhorkan bara. Asuma barfagoo hin bara. Bar gaafa sanii sooroma biyyi jirtu na waa bulchaa bara. Way namni biraa dhufee as bulchee gubbumaa qajeelche malee numaa bar. Maal ta'ee amma hogga gubbaan tole jelle tole kan. Qaallitii takkaatu shaalihoota. Ka'eetii namni tokko Junayd jedhaniini aalima guddaa beekamaadha. Haadhimaan ta'e kuufa jirti jedhanii gaangee fudhatee dhaqee ganda sangaama. Abaluu jeen maqaa gaafata. Eeyisaayii nama re'ee biyyaa tiisu gaafataa jedhaniin jechuudha. Ati guddaa beekamaa bara. Aalima guddaadha bara. Mee isin anuma qaceelchaa jee jechuudha. Hoggaadha deemee bakka isiin jirtu dhaqee bakki isiin irra teessu yaayyaa ziqee irra teessi wiisaansii ta ziqee bira taa'aa yayyii fi re'een wal keessa teessi. Maalii je'een re'ee yayyiin dheeysitu yayyiin re'een nyaattu maali jennaan gaafa haati re'eetii fi abbaa yayyii wal tahanii re'ee fi yayyii wajjin taa'anii. Jaruu kun xarafa waliin gataa. Kanaafuu nu warra dur nyaachisu sanii abbaa hoolaan abbaa gaarii qabu dumaala haa irra faja'anii abdii san waliin keenyee jechuudha. Abdii tana tajaajilam rabbiin. Rabbiin bulchiisa keenya eega gadhaab rabbiin kuramu. Amiin. Warra qaama barbaadu rabbi haa qaceelchu. Qaceelchuu baatu jireenya keenya kanarraa rabbi nurraa dhorku. Walii gala nama kanaa jecha hirmaatee walii gala keessa rabbi isin aamilkeessa. Balaan hundi isinirraa fagaatu. Ilmoon teessan bakka haa geessu. Diinagdeen teessan bakka haa geessu. Diin keenya rabbi bakkaan nu haa godhu. Hawaasummaa teenya rabbi bakkaan nu haa godhu. Waan fedhu rabbi nu haa galeessisu. Kan inni jibburraa nu haa fageessu. Gadi subhaana Abdurrahman Hussein kana reefu Abdurrahman mana sankeetti carraa kennuuf hin Tilleen fuula dura bulee isinitti himne dargaggeessa hawaasa tajaajilaa jiru. Anaashiida wayii ni qaba. Ni walaleessa. Walaloo yoo rabbi sana dargee walaloo har'aa daldala fakkaatu qabaatees. Yoo abbuma meeshaalee yeroo buusees. Illee gaa namni kun hundi hojii qabaa gadi hundi qabaa. Video así caminando. Maarif jennaan namni gaafa duraa haalli keessa qonnatan yamiinii jireenya baasaa turre walitti dhufnee kanatti bulchaa godinaa bulchaa aanaa kanneen adda addaatti hojii taa'uun sunis adda alhamdulillah. Ani kaasita tokko yeroo dura waa'ee guddisa ilmaanii irratti kaasita tokko barreesseen ture. Waa'ee akkaataa ilmaan keenyatti guddifannu irratti jechuudha. Achi keessa rabbi na kaaseetiin
jechoota osoo biyya qabnu akka nama biyya hin qabne taane osoo lafa qabnu akka nama lafa hin qabne taane waan jiru jechoota kanaatiin keessa dabala. Isu quuqama wanni ugaa waa barreessu wanni si dhagaamatu diddiin sun harkaa seenti osuma raayisiif eeynu diddiin na harkaa seenta. الله الله يا الله الله يا ربي خالقا يا موتي دجي سمين هندنو سافكا جولي تنمي نوكا جيجدان ديكا دائمني وامبرني ركجون سانو لمو برنو تاملي نمما نمام بكمو gammachuun namaa barnoota malee narkamu ijoollee teessaniif itti yaadamee minamu. Daa'imni yoo baratee barnoota isaatiin lola firaa fi diinaas addaan baafateeti bula hojii jaallataa karooraan bobbaa'ee gala galata beekaa. هذا باساتي في طلام هند جلتا خنفرا في آل الله المربسي خننا نعمة نعمة قباني حياة قباتي دير ربي برسي فناني قرآن برتي دير ربي برسي فناني المنقاري دا ربي سيك جناني Kaasa Johanaan, ma ilmaan guddisaa irrattiin barreessaa ture. Osoon barreessu jechoota waa'ee biyyaa kana waan na dhagahamu yeroo san keessatti jechuma muraasa wahiitiin keessa buuse. Jecha san keessa wayi ummata keenya nama rifachiisa kiniin sumuuniitiif dhukkubni ajjeesa haja'u ture. Uqama kana gizeen dubbadhu jechuma muraasallee jecha dilaamete oomaan hangamma jee kanaafi osoo biyya qabnu akka nama biyya hin qabne taane jechuma tokkichaa kanaaf jecha ni yaadadha laga qoraatii fi laggeen kana keessa namni hedduutu hoggaanii fi poolisnitti dhufe yookaan taata qummaan gadda keessaa kun itti dhufe nama hedduun meemoorii liqimsee Abdurrahman memorii teeti tu garaa khayya kana kaysa jawab liqimse khuda isani diona rakaban asuma kana ran arginan nandisu jani kaysafu bakki akkanu manni memorii nyaate fite qaran ana malka wallohun namni kaasita kana bu kanida minbar jecha murasa kaysa jira wan sa jawab jecha murasa jecha tikata namni hidame nan jiru arra aniga odo poolisni waan san nama liqimsiisu san osoo yeroo san na arkate akkam godha jechuu tilmaamuu ni danda'a. Akkam na godha anaa kan akkam na godha jechuu tilmaamuu ni danda'a. Takka kaasita san eega baasinirraa eegalee hanga jijjiiramnu wal hin dhufnetti hawaasa keessatti ol baanee waltajjii gaggeessuu dhiisi magaalaa Dirreedhaa